Wanjur pala sinusakan romuli malikesan ay mora ayo kayo di elatin sir. Mundes. Eu. Elatin Davis. Ela amat serajik tadi sebelah kita. Dan desa mukas. Marco. Sebenarnya. Marco Ese. Dile mai lagi sebentar. Ya. Mari jelas. Karena Yulia seperti balik program था. Ya. Atau misal tadi balik kita program था. Mobile kan kan. Ya kita tadi. Ya. Betul betul kata betul. Bagian kita potong kan. Yes. Karena bodoh. Ya. Ya kita potong. Shekana. Usia. Mana kata kita shekana usia. Yes. Dia mutakan ikat agar mereka enggak apa berbicara kan bicara dari amusan kote agar kita tendeng abu apa nak karena kurang nanti nak untuk kuliah kuno gorong cara aku dengar kita dari ya tidak chandra karena ini kita kan mau mau tadi kula kan mau mau tadi kula mana tu ni tidak kula era tidak nah bukan kula tidak era mutara ini kami tidak era dia Yana dia. Kasih ganti sih, segala bukti kesesaran cara ini. Saya bukan. Waaqayyo lafa kanatti waan guddaa naa godhe waan gurguddaa naa godhe dhala koo du'a naa oolche balaa guddaa naa oolche waaqayyo gooftaa mucaan koo isa kana lafumaa keetti yeroo darbe torban sadiin dura dhukkufate mana yaalaa hospitaala sadiin geesse zabdituun ikkaatita 12tti naa tsaafee ikkaatita 12ttiin immoo vision hospitaalitti tsaafee amma kana hospitaalin sadanu torban guyyaadhaan hin maramaru mucaa dhukkubni tokko keessa hin jiru inni bamuudhaaf mucaa sillissee qaba hafuuraan baafatu yaa saba waaqayyo baay'ee ulfaataadha waaqayyo gooftaan du'a mucaa koo oolchu hospitaala sadii geesse dhumarratti fiijiin hospitaalin operaasyoonii ta'uu qaba ba'uu qaba qonqosaa keessis mormisaa keessis operaasyoonii haa ta'u jedhanii murteessan dirqama hojjaa duraa fidii kottu hojjaa duraa operaasyoonii haa ta'u jedhanii nan geesse waan an godhu qabu mucaan kun hafuuraan baafatu nyaata hin nyaatu halkanii guyyaa wajjinan qubadda nan geesse amma operaasyoonii kifilii galchanii sa'aatii tokkotti mana operaasyoonii narraa fuudhanii deemanii sa'a 6 walakkatti mucaan kee dubbachuu dadhabeera of wallaaleera yeroo dhumaatiif kottu ilaali naan jedhan faanturraa immoo zaiti addanatti kadhatame fudhadhee dhaqeera abbaan achitti feentii naqqalee dingatanyaa kifilii galchanii waan bichaa dhaabbatee jira gaafa san zayitii fuudhan seena bakka inni ciisee jiru jennaan kana fuuteen seentu naan jedhe dhibbaqaan poolisiif achirra jira ijumaan kootu mucaa kee ilaali naan jedhe gadan deebi'e iddoo argaa inni qabatetti gad deebi'een zayitii asii kadhatame afaan kootti naqadheen kafana natti qayyaranii nan seene mucaa koo ilaaluuf yeroo dhumaati. Kodaa fudhadhee akkana seenne na deebisanii zayitii na haatti qabadhatanii morma isaa jalatti tufe yaa waaqayyo nagattee naa kan itee na haaddee hin jedhe waanan dubbadhu dhabeen zayitii san bicha afaan koo keessatti tufe mucaa daqiiqaa 20 booda dhiinni isaa hooyee mucaa. Baay'ee ulfaata akkaataa as dhaabbadhee dubbadhu miti dhugaadha waaqayyo du'a bakka du'eera yeroo dhumaatiif kottaa lalladha maatiin Ermiyaas jedhanii na waamanii abbaan laaluu dadhabe yaa waaqayyo nan gatin amaatti dabarsitee nan laatiin jedheen zayitiin masanitti tufe
daqiiqaa 20 booda dhanni isaa oo'aa dhufe. Waaqayyoon naa galateeffadha sabni isaan booda sa'aatii tokkoon booda bakka amma kana dhanni isaa oo'aa jira amma dandeenyu iyyaalla garuu dhukkubni isaa baay'ee ulfaatadha amma istaanan xuquran basaatti si ergina nu rakkina isaa arguu hin dandeenye beekamuu hin dandeenye naan jedhan yaa saba Waaqayyo torban amusii darbiyaan nan dhufe isa manatti gatee deemuu hin danda'u dubbachuu hin danda'u ji'a lamaaf amma ji'a lamaatitti nyaata nyaachuu hin danda'u sirinjiidhaan itti naqinaan jedhan yaa saba Waaqayyo sirinjiidhaan fayyadama ture aximiti juusillee danda'ee dhugu ture marfeedhaan afaanitti naqaa ture amusii gatee tan dhufe akka nama maraatee manatti gatee dhufe adnana gaafa naa kadhatan mucaa waxii barbaree waxii diimaa nyaata naa kennani beelaa jedhe nyaata nyaatee na erge yaa saba Waaqayyo ol kaato Waaqayyo naa galateeffadha. Noora Waaqayyo sinaa eebbisu. Mee mucaa kana yaalchisuuf qarshii hangamii baastee turtee? Isaan qorichaan ittiin bite malee maal malee inni darrasanyii qabu 21,500 itti baasa garuu isaanis fayyuu hin dandeenye mucaan nyaata nyaachuu hin dandeenye hafuura baafachuu hin dandeenye bakka 21,500 baases fayyina argachuu hin dandeenye dhalli koo yaa saba Waaqayyo. Eddasitti kadhatamee gara mana kimiitti hin deebisne moo cheetii goosisteetti? Erga addanatti kadhatamee sammuu xuquran basaatti geessan mucaan kee waan tokkoyyuu hin qabu dhukkuba tokkoyyuu hin qabu bilisa. Oolchaaf of kalchaa ilma Waaqayyoo Yesuusiif galatatu ta'a. Haleluuyaa! Amma waan hundumaa nyaachuu hin danda'a mucaan kee akka barbaadetti waxii diimas maalumayyuu itti kennite akka barbaadetti nyaata isa isaan ji'a lama asitti nyaatatti hin kennin jedhan Waaqayyo na gargaaree akka garaa isaatti nyaachaa jira. Maqaan keenyu jedhama. Ermiyaas. Eshi Waaqayyo gooftaan maal siif godhe? Na fayyiseera. Haleluuyaa! Yaalii siif godhame moo kadhata ta'etu na fayyise jetta? Kadhata naaf godhame. Haleluuyaa! Fayyisaadha Yesuus. Tole mee waan ati dhaamuu barbaaddu otoo gara mana Waaqayyoon dhufiin yaalii baay'ee yaalteetta obboleettii keenya karaa qabeenya keetiis dadhabbii baay'ee dadhabdeetta Waaqayyo garuu akkasumatti tola dhala kee siif fayyisee otoo ati lafa kana jirtu mucaan nyaatallee nyaanne nyaatee si eege isa kanaaf dhalootaafis maal dhaamta ofii keetiif hoo maal irraa baratte? Yaa saba Waaqayyo odoo addana dhufin akka kiyya jarjartanii qarshii keessanis hin baasina dhiiga ijoollee keessanis dhiiga keessanis hin dhangalaasina duraa Waaqayyoon dursaani Waaqayyoon dursuu dhabeetanan otoon addana dhufeeraadhe mucaan koo dhiinni isaa dhangala'u kun hunduun dhufu Waaqayyoon dursaa Waaqayyoon kadhachiifadha amanaa hin jedha addanatti Waaqayyo sinaa gargaaru akkana gargaaritti. Ameen. Waaqayyo amma dhumaatti dhuga baatuu isaa godhu fayyinni keessan bara baraan haa ta'u Waaqayyoof ammayyuu toon dadhabiin galata galchinu.